naannana ni jiru irratti bu'aansa akkanuma kiraastiraan hojjetamee nuti achirraa ilaalee naannoo kanatti immoo muuxannoodhaan darbe garee gareen callummaan isaas baay'ee gaariidha. Hojiin isaas baay'ee nu fayyade. Waggaa dheeraatiif nuuroo keenya jireenya keenya baay'ee gatiidhuma isaallee of danda'ee deebi'ee nyaata maatiidhaaf nu ta'e nu gargaareera baay'ee. Achirraa kaanee mi'eeffannee nuti ajaja tokko hin barbaannu dursinee tiddasii otoo namni nu gaafanne dursa facaafne. Ogeessi qonnaa keenya qotee bulaa baay'ee dadhabanii qotee bulaan tokko wayitta seenuudhaaf dafee mi'eeffatu hin dhamdhamatu bu'aasaa dafee maalisaa akka ta'u nu miidhatti fakkaata. Erga mi'eeffatee nu barsiisanii duukaa bu'anii keessumaa hojjetaan dirree misoomaa hojii guddaa nu faana dadhabee baay'ee bu'aa bayii hojjetee hojii kan akka nuti hojjennu kan nu godhe dhiyeessii xaa'oo qamadii irratti fi jallisii bishaanii nu duukaa bu'anii rakkinni tokko hin jiru. Waa'ee dhiyeessii irratti galgalaa ganama nutti himu, galgalaa ganama nu leenjisuu, galgalaa ganama nu bukkee dhaabatu baay'ee nu gargaaru hojjettoonni qonnaa. Akka kooti baay'een ittiin hojjedhe daa'ima bal'aan barsiise, daa'ima akkamittan barsiise, kompiitirallee isaanan bite ijoollee koo amma yuunivarsiitiitti ittiin 4 kiilootti baratan. Hojjettoonni dirree misoomaa nu cina dhaabatanii fakkeenya yoo fudhatte guyyaa kaleessaa dilbataan qamadii konkolaataan fidanii asitti nu buusanii haga ga'u immoo isaantu nu tilmaame. Egaa kunuma isuma argitan kana numa waliin facaasaa jiru. Qamadiin boonee kun bu'aa qabeessummaan isaa inni guddaan lafa kanatu yeroo lama oomishama. Qamadii kana irraa kaastee xaafii facaafatta. Wanti qamadii kanarraa argamu galii keessoo cufaa jechuudha. Wabii midhaan nyaataa ta'a jechuudha. Kanaaf ani jijjiirama irraa argadheera. Amma tokko of danda'eera xaa'oo bitachuu irratti sangootallee bitachuu irratti deebisiiti immoo galabaan isaallee deebi'ee bu'aa qaba. Osoo lafa taa'ee amma osoo lafti kun hin oomishamne ta'e akkatti lafa taa'ee xaafitti deebi'ee bu'aan hin jiru miti. Kanaaf inni boonee kun immoo gaafa itti deebi'u bu'aa qaba. Amma bu'aa qabeessummaa isaa bara kana nurraa fakkeenya fudhatanii hin argu. Sababiin isaa lafa haga kana argitu kana humna sangaatiin qotamee ittiin bahu. Garuu akkaataa mootummaan haa ta'u akkaataa caasaa gandaan haa ta'u tiraaktera 4 torban keessatti lafa makanaa qotanii fixan. Kanaaf isaan immoo bara kana innaa nuti bu'aa qabeessummaa isaa arganne nurraa fakkeenya ta'anii hojjetuudhaan nama manaaf. Isheetii fi qamadii boonee bara kana kan nuti karoorfanne hektaara 20,000dha. Hektaara 20,000 keessaatii hektaara 10,000 fi 226 irra geenye jirra jechuudha. Kana bara kana keessa hektaara 20,000 xumurra kan jenneeni ammas akkuma kana kilaasterootaatiin gandoota hunda keessatti nuti qopheessinee jirru. Guyyaa irraa kan immoo ganda imalaa dawwee ajoo keessatti dhaqanii kilaastera kanaan facaasaa jiru. Hektaara 102 jechuudha kan guyyaa irraa kan amma qixeessinee sanyii uwwisaa jirru. Amma kan nuti itti fayyadamna jennee karoorsine amma fakkeenyaaf kilaastera kana irratti namoota yookaan qonnaan bulaa 208 jechuudha. Akkuma kanaatti lafoota hektaara tokko haala bishaan obaasuudhaan haala kunuunsa isaatiin karaa miidhagaa ta'eetiin karaa fayyadamummaan uummata keenya irraa argamu sanaatiif taasifne kilaastera walitti finnee karaa inni fayyadamaa ta'uu jechuudha. Amma naannoo kanatti bara darbe keessa adda adda faca'eetu ture kan fayyadamaa ture. Bara kana keessa akkamittiin gara kilaasteraatti finnee tokko muuxannoo namni walirraa argachuu akka inni danda'u. Lammaffaa asirraatii immoo oomishtummaan isaallee karaa inni karaa gahaa ta'eetiin saayitii kanarratti illee bishaan karaa wanniidhaan dhufee fayyadamuu dandeenyuuf kan jedhuuti. Tootaalii gara kanaatti karaa harkifamee kilaasterri karaa ta'uu irratti barnoota illee karaa namni argachuu danda'uutiin karaa irratti kan sadarkaa kanatti qopheessine. Amma gandoota akka birbirsaaf doggomaa irrattis kilaastera darbineetu kan nuti taasisaa jirru waan ta'eef kanaaf jenneetu kan nuti gara kanatti wanti gooneef jechuudha. Bara kana misooma qamadii jallisii boonee wajjin wal qabatee karoora keenya hektaara 408 olidha.
Kana keessa haga ammaatti lafti qotame hektaara 320 yoo ta'u kan haga ammaatti faca'e hektaarri 300 sa'a haga waqtii kanatti jallisii boneetiin faca'ee kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Kana wajjin wal qabatee aanota godina Shawaa Lixaa keessatti hirkattummaa roobaa jala baanee qabanii jallisii bonee kun idilaahee yeroo ammaa kana qonnaan bulaan keenya kan dur sangaan qotu caala hojimaata isaa fooyyessee itti fayyadama teekinooloojii mekanizeeshinii garaagaraatti fayyadamee oomishaa fi oomishtummaa isaa guddisaa kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Dhiyeessii wajjin innis wal qabatee qonnaan bulaan keenya akkuma beekamu dur oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluu keessatti sanyii filatamaa xaahoo qofaa itti fayyadama teekinooloojii wajjin wal qabatee kan itti fayyadamaa jiru. Bara kana waggaa 2 waggaa 3 as dhiyeessii mekanizeeshinii keessumattuu qonna tiraaktaraa wajjin wal qabatee qonna keenya saffisiisuuf hojimaata qonnaa ammayyeessuudhaaf oomishaaf oomishtummaa daran dabaluudhaaf dhiyeessiin mekanizeeshinii tiraaktaraallee haala gaariirra kan jiru ta'uu isaa jechaadha. Kana wajjin wal qabatee gama xaa'ootiinis gama sanyiitiinis dhiyeessiin haga ammaatti jiru rakkoo kan hin qabnee fi sanyii wajjinis wal qabatee godinuma keenya keessatti sanyii baay'isnee qonnaan bulaa kanaaf dhiyeessaa kan jiru ta'uu isaa.